miskiina nama maallaqa hin qabne akkamiin godhatu? Sadaqaa kana. Miskiina wallahi. Guyyaa Aruusaatiin moo? Keessummaan teenya ta'arra Sabriinaa jedhanii meequu takka hamila naasi bada Sabriinaa tokko. Musik itu ya. Tolfatte? Maqaa kee guutuu ni beekta? Meenuu? Ililli Sabrina Pontu Yasmine Maqaa kee guutuu dha hundi? Sabiraatu? Sabboontu Asanti Hundi maqaa maqaa kee guutuu? Ajaa'iba maqaa haree qabdaa qabe. Haa Sabrina namni aruuza eessa godhata? Namni aruuza moo? Deemaniiti akkasitti waan aruuzaa bitatanii akkasitti mana bareedaa godhatanii manuma isaanii akkasitti ishee sanboodi aruuza godhatan keekallee godhatanii aruuza godhatan. Haa aruuzni miskiina maal qaba? Aruuzni miskiina nama maallaqa hin qabne akkamiin godhata? Sadaqaa kadhata. Guyyaa Aruusaatiin moo? Aruuzni tujjaarri aruuza akkamiin godhata? Buufii bitaniiti akkasitti gubbatti illee bitanii akkasitti ingishee sanboodiirra buufii bitatanii mana bareedaa godhatanii keekoo godhatan. Keekoo godhatan. Tujjaarri akkasii godhata. Hoteela hin dhaqu tujjaarri? Ni dhaqa. Hoteela gisee dhaqee? Gisee sanni nyaata. Nyaata? Balleessa dura. Dachiitu shir nu ja'a moo? Nutiitu dachiin shir jaasa? Dachi shir namaan ja'a. Dachi shir namaan ja'a? Roobni gisee roobu? Bishaan eessaan ol bahee akkasiin nu rooba? Samii gubbaa. Samii gubbaa bishaan jira? Maaliin taa'u jira bishaan sun? Akkamii jira bishaan sun? Cuqqaalamee taa'u jira. Qaalamee taa'u? Roobninis keessa gattaa. Roobninis? Gisee nu roobu akkamiin roobu? Gisee nu roobu? Gisee du'aa kadhatan nu rooba. Bishaan achi walitti qabame santu gisee intu du'aa godhanne nu rooba? Miilaa fi mataa kee keessaa kan feeta? Miilaa fi mataa keessaa kan feeta? Miila feetaa? Maaliif? Maaliif miila feeta? Mataa fi miila harka. Mataa miila harka ni feeta? Amata meeqatti ilmaan dhaloo feetaati? Amata meeqatti? Giseen guddadhee akkasi qaraaxii qaree akkasitti jedhamu. Suboota akkasii baay'ee. Maal ta'uu feeta hoo gisee guddatte? Gisee guddatte maal ta'uu feeta? Doktara. Doktara? Rabbi si haa godhu. Amiin jedhu. Amiin. Rabbi si haa godhu. Amiin. Akkana jira? Amiin. Rabbi si haa godhu. Amiin. Doktara Rabbi si haa godhu. Amiin. Rabbi gisee ati guddattee akka niyyaa ta'eetii feetee san doktara si haa godhu. Amiin. Doktara si haa godhu. Amiin. 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 Dhume? Dhalaan daabboo meeqa nyaatti? Dhalaan. Daabboo shan. Shan guutuu akkana. Kudhanii akkanatti? Kan nyaatan. Akkanatti icciitii isaanii baasa. Bari isaan lama nyaanni takka nyaannan nuun jedhani. Ni kijibanii? Dhalaan naamusa qabdu dhalaa akkami? Ibaadaa qabdu. Ibaadaa qabdu. Rabbi sodaattu. Rabbi sodaattu. Haadha abbaa kabajju. Haadha abbaa kabajju. Abaarsi haadha abbaa akkam nama godhaa?
Abaarsi haadha abbaa akkam nama godha? Nama gad nama godha. Nama gad nama godha. Nama gad nama godha? Namni gisee mirqaane maal godha? Namni gisee mirqaane? Dhiirti moo? Dhiirtee maal godha? Ija facaasetti akka rifeensa akkana kokkodhatti. Ija facaasa? Ja. Dhalaaloo? Dhalaan kaateeti milqaantee akkasi kaatee daleettee rafti. Dhalaan gisee mirqaante daleettee rafti. Dhiirtii teessee ija facaasti. Ija guddoo tana baastee. Maal barbaada? Waa. Waa barbaadanii? Waan akka ifaa kana. Biyyi teenya Itoophiyaan maaliif akkana miskiinuuti? Haacaaluu du'e rabshaa kaasaniiti akkasitti ilmi namaa akkanatti miskiinaa. Sumatu miskiinummaan dhufte? Biyyi tana yoo. Akkam jirtan babbareeddota ilmaan Oromoo har'aan tana haasawaa bareedaa tokkoon hayyuurraa qabadhee isiniif dhufe yoo isinitti tole viidiyoo laayik godha. Gaafa tokko qaallichi ijoollee dhiiraa nam sadii qabu tokko ijoollee isaa tana sadanuu walqixa jaalataa dhukkubsatee du'uudhaaf dhiyaannaan galaa yookaan dhaalmaa abbaan ilmoo dhaalchisu. Sanduuqa sadii qopheessee sanduuqa tokko keessatti biyyee naqee tokko keessatti dhoqqee yookaan faltii horii naqee tokko keessatti warqii naqee jaarsa ollaa isaanii tokko yaamee itti kanne imaana. Sanduuqa kana tartiibaan qabiyyee qabu hangafaaf. Sanduuqa dhoqqee qabu kan itti aanuuf sanduuqa warqii qabu quxisuudhaaf naakanni gizee isaan gurgurdatanii jeet itti kannee du'e. Oggoo kana gaafa ijoolleen tun gurgurdattu qaalichi kuyyaamee imaanaa abbaa keessanii takkaan na bira jira hoodhaa jee sanduuqa sadanuu tartiibaan kanneef. Hogga baran sanduuqni kan hangafaadha akkuma abbaan itti himetti hangafaaf biyyee bee kan itti aanu immoo dhoqqeedha quxisuu isaaniitiif warqiin bee. Ijoolleen achi dhaabbatte abbaan keenya nu sadanuu walqixa nu jaalata siittu si warqiin itti naqe keessaa naqee biyyee fi dhoqqee itti safare malee sanduuqa sadanuu abbaan keenya warqii itti naqee janii qaalicha hokkee qaban. Qaalichi abadan akkuma abbaan keessa natti kannettiin isiniif kannee jeen. Hin amannuu janiiti ganda raayiduu deeman. Ganda raayiduu deena janii. Osoo deemaa jiranii jalqaba akkuma amna eegalaniin farda tokkotti dhufan. Fardi kun caffee keessa dhaabbata. Hoqqataa kana. Hay fardi kun caffee bareedu tana keessa osoo dhaabbatu maaltu sakkatti hoqqisee janii dinqisiifatanii bira dabran. Ammas osoo deemanii farda dhagaa keessa dhaabbatu gabbataa tokkotti dhufan. Fardi kun kan dhagaa keessa dhaabbatu maal tokkotti isa gabbisee maal argate kareefu caffee keessa dhaabbatu sunu hoqqataa kana kun maal argatee akkatti gabbatee jaanii kanas dinqisiifatanii bira kutan. Ammas osoo deemanii qaallittii takkatti dhufan. Qaallittiin tuni qoraan humna ishiitii ol ba'attee guurtee ka'uunii dadhabdee hiixataa jirti. Siin kaafnaa janii gizeetti dhufan lakkinaan hin kaasinaadha. Anaaf hin gahini osoo bakka naagee anuu ka'uunii hin dadhabu jetteeni ifirraa oofti. Ajaa'ibsiifatanii dabran tana biras ganda raayiduu sanitti dhufan. Hogga ganda raayiduu san dhaqan jaarsa shorroqee faayidaa takka hin qabne hudduu lafarra shorroqee lukkuma mana keessaa shijee manarraa gad dhoowwu tokkotti dhufan. Aboo gandi raayiduu asii janiin gandi raayiduu asii ka isinii raagu anaa miti obboleessa kiyya ka gama sanii huunolaa qotiyyoodhaan qotusan isa san bira dhaqaadaa jeen. Kaniin ani irraan dhaladhe loon bobbaa kuchiise ani qotusuu isaaniitii jeen. Ati ka qotusuudhaa? Angamni keessan ka qotiyyoodhaan qotaa jiru maaltu akkatti si dulloomsee jeniin inni nu adda isinii baasaa deemaa isuma bira dhaqaadhaa jeen. Kanas dinqisiifatanii qaalicha bira dhaqan. Ammaan tana qaalichaa wal dubbisanii ni ta'anii. Osoo dhimma keenya hin eegalle dura eefa manaa baanee haga as geenyu jidutti wantoota dinqisiisoo argaa dhufnee jeniin. Mee maal faadhaa himaadhaa jeen. Jalqaba gisee manaa baanu farda caffee keessa dhaabbatu hoqqataa tokkotti dhufnee. Fardi kun maaf caffee tana nyaateen gabbannee jenneeti ajaa'ibsiifannee jeniin. Fardi caffee keessa dhaabbatu hoqqataan suni nama mana baankii keessa hojjetu jeen. Namni mana baankii keessa hojjetu guyyaa guutuu maallaqa namaa oliif gad dhiibaa oolee galgala wama ittiin dalagaa oolee fudhatee galaa jeen. Ammas farda dhagaa keessa dhaabbatu gabbataa garree jeniin. Fardi dhagaa keessa dhaabbatu gabbataan suni mootummaa ummata isaatiif hin yaanne mootummaa ummanni isaa hawaasni isaa jalatti beela'u ofii isaatiif nyaatee gabbatuu jeen hiikkaan isaa sanii jeen mootummaa ummanni isaa beelaan jalatti dhumu ofii isaatiif kan nyaatu hawaasaaf hin yaanne mootummaa hawaasaaf hin yaanne jeen fardi dhagaa keessa dhaabbatee gabbatu sun
qaallittii qoraaniin ka'uu dadhabdee siin kaafnaa jenneen itti dhufnaa lakkii bakka naan ga'ini osoo bakka naa ga'e anuu ka'uun hin dadhabuuni ittiin guuradhaa jettee kaatee kutte tuyyoo maalii jeniin. Sunis damiina dhiiga namaa baasuu jenna. Damiina dhiiga namaa haasa'u, damiina nama wallole walitti araarsu, damiina nama ajjeese gumaa namaa baasu. Damiina akkasiiti. Damiinni dhiiga namaa baasu osoo dhiiga nama tokkoo haasaa jiru yoo dhiigni biraatti dhufee itti galee lakkii ati guyyaa biraa koottu kanan finne jee ofirraa noofu. Amata naannee amata 3-4 naannee mana galaa ifa manaa bee haga dhimma beefsan xumurutti hin galu. Hiikkaan isaa akkasii jenna. Aayaa teessan tuyyooyii jeniin. Teessan tun ati angafa qotiyyoodhaan qotta. Kasirraan dhalate loon bobbaa oofe. Qotusuu keessan maaltu akkasi dulloomsee jeniin. Jennaanii tateenyaa tuni dubartiirraa ijeen dubartiin gosa 3. Kanniisa, sonsa, daamuudhaa jeen. Qotusuun keenya akkasi dulloomee lafarra shorroqu suni dubartii sonsa fuudhee jeen. Sonsi galgala ganama suma idda malee damman dammeessu dammasiif kan nun qabuu jeen. Kanatti haanu loon bobbaa kuchise kuni dubartii kanniisa fuudhee jeen. Kanniisni yoo ganama siidde galgala damma si nyaachisa. Saniin si dandama. Ani immoo dubartii daamuu rabbiin naaf kennee jeen. Dubartiin daamuu ni beetanii malee damma daamuudha. Damma mi'aasan. Dubartiin daamuu damma si nyaachisuu malee galgalaa ganama yeroo takka illee isin dittu daamuun nama ciniintu baate xiqqoo akka bookeessan dammi ishii ni mi'aa damma dammeessuu malee nama ciniintu hojjeshin. An dubartii daamuudhaan harkadhe saniifin akkatti hin dulloominii jeen. Toolee bakka karaa dhimma keessanitti adeemnu maaliif dhuftanii jeen. Wanni dhufneef abbaan keenya sanduuqa 3 akkatti ganda ollaa keenya nu kaa'e qaallichi gisee sanduuqa nuuf kannu tokkoof biyyee bee tokkoof ammoo dhoqqee horiitiif bee tokkoof warqee bee nuti abbaan keenya walqixa nu jaalata akkamitti akkas ta'uu danda'ee jeniin. Jennaani abbaan keessanii hayyuudhaa jeen. Akkaataa isin adeemsa haga addunyaa kana gubbaa jirtan ittiin deemtan lafa isiniif kaa'ee du'ee jeen. Kasanduuyni biyyee harka geessuun qotiyyoo kee kaasinuma qotii jeen riskiin ta'e milkaa'inni kee qonna keessa jira. Kasanduuyni dhoqqeedhaa harka geessuun beeladuma horsiisii jeen milkaa'inni kee beeladaa keessa jira. Kasanduuyni warqiidhaa harka geessuun naggadii jeen milkaa'inni kee naggada keessa jira. Isin of taatanii hojii ittiin milkoottan qabattanii hojjettanii fi sammuu keessan laalee waan isin irra deemtan isiniif kaa'ee deeme sanduuqni sun gorsa malee